Waraanni Sodaachisaan gaanfa Afrikaatti dhalachuuf deema. Ertiraan miseensota waraanaa ishee eeggataa jedhaman waamtee jirti. Meeshaa waraanaas qoqqobbiin waan irraa ka'eef akka malee bitaa jirti. Itoophiyaa irratti olola waraanaa labsaa kan jirtu Ertiraan qoqqobbiin meeshaa waraanaa bitachuu akka hin dandeenye ishee taasisu Itoophiyaadhumaan irraa ka'us deebitee Itoophiyaadhumaa ittiin waraanuuf meeshaa waraanaa shamataa jirti. Itoophiyaan ammoo diroonii waraanaa biyya keessatti oomishaa jirti. Meeshaalee waraanaas qopheeffachuun waraanni ishee akka of eeggannoon qophaa'an akeekkachiiftee jirti. Itoophiyaan daangaa Itoophiyaa fi Ertiriyaa irratti wanti adeemaa jiru gaarii miti. Mootummaan Ertiriyaa Isaayyaas Afwerqii waraana Itoophiyaa keessaa seenee jira. Nageenya gaanfa Afrikaas borcaa jira jechuun Ameerikaan himatti. Ertiraan Itoophiyaa irraa erga cittee waggoota muraasa qofaa nagaatti jiraatte ammas deebitee duumessi waraanaa daangaa biyyoota lamaanii irraa marmaaraa jira. Isaayyaas Afwerqii ergaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin walitti mufataniin booda diina Itoophiyaa yeroo hundumaa Gibxii wajjin waliigaltee Itoophiyaa hin gammachiifne mallatteessaniiru. Garuu yeroo kana dhimmi Abbaay ijaa dhumateef amma immoo dhimma ijoo galaana diimaa irratti Itoophiyaatti gufuu ta'uuf hojjetaa jiru. Waraanni Ertiriyaa lafa Tigraay hedduu erga qabatee booda amma immoo uummanni wal keessa akka adeemaniif torbanotaan dura keellaa yookaan daangaan banamuun isaa ni yaadatama. Haa ta'utii garuu biyyoonni lamaan wal waraansatti adeemaa jiru. Mufaanni Itoophiyaa fi Ertiriyaa daran hammaateera. Baha Afrikaa keessaayyuu biyyoota gaanfa Afrikaatti maaltu ta'aa jira? Yeroon biyyoota lamaan jaarsummaan araarsuun danda'amu ammadha. Kana darbinaan waraanni ulfaataan dhalachuu malee jedhamaa jira. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan miidiyaa keenyarraa guyyaatti si'a 2 yookaan si'a 3 gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Like share godha. Yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Waraanni Sodaachisaan gaanfa Afrikaatti dhalachuuf deema. Ertiraan miseensota waraanaa ishee eeggataa jedhaman waamteetti. Meeshaa waraanaa qoqqobbiin waan irraa ka'eef akka malees bitaa jirti. Itoophiyaa irratti olola waraanaas labsaa jirti. Ertiraan qoqqobbiin meeshaa waraanaa bitachuu akka hin dandeenye ishee taasisuu Itoophiyaadhumaan bara muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan Ertiriyaa irraa ka'uun isaa ni yaadatama. Haa ta'utii garuu Ertiraan oolmaa sana dagattee meeshaa waraanaa shamatachuun ittiin deebitee Itoophiyaa loluuf waan fakkaatu raawwataa jirti. Waraanni Ertiriyaas daangaa Itoophiyaa seenee lafawwan Tigraay hedduu qabatee jira. Kun kanaan utuu jiru amma immoo Ertiriyaan Itoophiyaa weeraruuf qophii waraanaa taasisuuf meeshaalee waraanaa shamatuun cinaatti loltoota ishee qopheessaa jirti jedhamaa jira. Ertiraan uggurri meeshaa waraanaa irra kaa'amee ture kaafamuu hordofee waraana ishee deebiftee cimsuudhaan naannichatti keessattuu Itoophiyaatti tasgabbiin akka hin jiraanne taasisaa jirti jechuudhaan gabaasni dhaabbanni miti mootummaa Ameerikaa tokko baasee ni addeessa. Ertiraan garuu himannaan kun ta'e jedhamee uumamee fi akeekkachiisadha jechuun muddama naannichatti uumameef itti gaafatamtuun Itoophiyaadha jechuudhaan himatti. Dhaabbanni miti mootummaa Ameerikaa dhimma mirga namummaa hordofuu fi The Century jedhamu gabaasa wixata darbe baaseen Ertiraan uggurri meeshaa waraanaa irra kaa'amee ture erga waggaa 7 dura kaafameen booda waraana ishee deebiftee ijaaruu fi cimsuudhaan olloota ishee keessattuu Itoophiyaa keessatti tasgabbiin akka hin uumamne taasisaa jirti jedheera. Waraana daangaa cimaa biyyoota lamaanii jidduu tureen booda waggoota 20f walgaarreffannaan kan dabarsan Itoophiyaa fi Ertiraan bara muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan 2018 waliigaltee nagaa erga mallatteessaniin booda uggurri meeshaa waraanaa dhaabbataa biyyoota gamtoomaniitiin Ertiriyaa irra kaa'amee ture irraa kaafamuufiin ni yaadatama.
Erga uggurri meeshaa waraanaa irra kaa'amee ture irraa kaafamee hanga ammaatti Ertiraan waraana ishee deebiftee ijaaraa humna ittisaa ishees cimsataa jirti. Olloonni ishee akka hin tasgabboofne taasisuus itti fuftee jirti jechuun ture. Dhaabbanni kun gabaasa baaseen kan hin addeessu. Gabaasichi itti dabaluudhaan haalli amma jiru yoo osoo hin jijjiiramiin kan itti fufu ta'e Ertiraan waan gochaa jirtu itti fufti jedhamee gama jechuun akeekkachiiseera. Dhaabbanni zeesentarii jedhame kun gabaasa isaa keessatti himannaa Ertiraa irratti dhiyeessee ilaalchisuun madda oduu Faransaay kan ta'e AFP'n kan gaafataman ministeerri beeksisaa Ertiraa obbo Yamaanee Gabramasqal kun uumanii seenessuudha jechuun gabaasichaan kan gochaa warra kaanii Ertiraatti qabatedha jechuun kufaa taasisanii jiru. Ministeerichi itti dabaluudhaan muddama qaxanichaa uumameef sababiin Itoophiyaan seeraan ala ulaa galaanaa fi qarqara galaana diimaa argachuuf fedhii qabaachuu beeksisuu ishee ta'uu kaasuudhaan Itoophiyaan itti gaafatamtuudha jechuun itti gaafatamtuu taasisaniiru. Waraana Tigraay irratti waltumsuudhaan waliin TPLF kan lolan mootummaan Ertiraa fi Itoophiyaa michummaan isaanii kan qabbanaa'u jalqabee erga waliigaltee Piriitooriyaan kan waraanicha dhaabsisee mallattaa'een boodadha. Kana malees muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaaf dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu ta'uu ifatti erga beeksisanii booda walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gara walimannaa fi wal balaaleffannaatti ce'eera. Aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa Ertiraan dhimma keessoo isaanii galuudhaan hidhattootaaf deeggarsa taasisaa jirti jechuun irra deebiin himannaa dhiyeessaa kan turan yoo ta'u, dhiyeenya kana immoo humnootiin Ertiraa daangaa Itoophiyaa qabatan keessaa akka ba'an gaafatamanis jiru. Dubbiin aangaa'otaa biyyoota lamaanii fi saba himaa isaaniitiin irra deddeebiidhaan dhaga'amaa jirus yaaddoo waraanni deebi'ee ka'uu danda'a jedhu uumeera. Ertiraan qophii waraanaa taasisaa jiraachuu kan ibsee gabaasii dhaabbata zeesentarii baase kun xiyyeeffannoo dhaabbatichaa ijoo daddabarsa maallaqaa waraana deeggaruuf godhamu hordofuu irratti akka ta'e ibseera. Bara 2009 Ertiraatti uggurri meeshaa waraanaa kan kaa'amee himannaa garee jihaadistoota Somaaliyaatiif deeggarsa taasifteetti jechuun akka ta'e kaaseera. Dhaabbatichi gabaasa isaa kana keessatti dararaawwan tibbaa waraanaa sukkanneessaa waggaa lamaaf kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffametti raawwatamaniiru jedhes kaaseera. Tibba waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti gaggeeffametti waraanni Ertiraa maddii mootummaa Itoophiyaa kan goree ture yoo ta'u, namoonni 100,000 lakkaa'aman ajjeefamuu odeeffannoon gamtaa Afrikaa akka mul'isee AFP'n gabaaseera. Gabaasni dhaabbata zeesentarii kun qaamolee waraanicha keessatti hirmaatan hundi yakka waraanaa raawwachuu isaanii kaasuudhaan keessumatti ammoo waraanni Ertiraa kan raawwate kan karoorfamee fi madaallii kan hin qabnedha jechuun himatee ture. Mootummaan Itoophiyaa guyyoota darban keessaa xalayaawwan Ertiraa himatan gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi dureewwan biyyootaatti ergeera jechuun balaaleffattee jirti Ertiraan. Ibsi mootummaa Ertiraatiin bahe Itoophiyaan walitti bu'insa saba baana guuguu fi kakaasuuf alaabaa sobaa mirmirsaa jirti jechuudhaan himata. Ibsichi guyyoota darban muraasa keessatti mootummaan Itoophiyaa duula dippiloomaasii Ertiraa irratti banee cimsee itti fufeera jechuudhaan himata. Duulli dippiloomaasii kunis xalayaa gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi gara biyyoota hedduu fi dureewwaniitti erguu kan dabalate akka ta'e ibseera. Xalayaan barraa'es Ertiraan irra deddeebiin dubbii barbaacha akkasumas sarbama birmadummaa fi daangaa Itoophiyaatiin himachuudhaan akka ta'e ibsi kun kaaseera. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa qabiyyee akkasii qabu hawaasa idil addunyaatiif barreessuu isaa ilaalchisee wanti ifatti ibseen jiru. Haa ta'u malee marsariitii saba himaa mootummaatti dhiyeenya qabu Lu'aalaawwii jedhamu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoos Ximootiyoos mootummaa Ertiraa ilaalchisee hawaasa idil addunyaatiif xalayaa tamsaasuu isaa gabaaseera. Suuraan gabaasichaa waliin walitti qabsiifamee xalayichi torban darbee guyyaa jimaataarraa waxabajjii 20 2025 akka barreeffame kan mul'ise yoo ta'u, ibsa Ertiraa irratti dubbii barbaachaa irra deddeebiin raawwachuu fi sarbama daangaa walabummaa raawwachuu kan ilaallatu of keessatti hammata. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 Ertiraa fi Itoophiyaan waliigaltee waliin mallatteessuu hordofee jijjiiramoota gaarii dhufan kan yaadachiise xalayichi yeroo sanatti gama Asmaraatiin deebiin argamee jajjabeessaa akka ture ibseera. Haa ta'u malee waraanni kaaba Itoophiyaa biyyattii dadhabsiisuu akka carraatti fudhatee kan ture mootummaan Ertiraa waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffamuu hordofee yeroodhaa gara yerootti ejjennoo dubbii barbaachaa qabaachuu eegale jechuudhaan himata. Dabalataanis ministeerri dhimma alaa mootummaa
mootummaan Eertiriyaa gartuu TPLF waliin qindoominaa fi walta'iinsa uumuudhaan akkasumas humnoota hidhatan kaan waliin ta'uudhaan ganna kanatti haleellaa waraanaa cimaa raawwachuuf qophaa'eera jechuun akka himatee gabaasicha keessatti eerameera. Akka gabaasa kanaatti mootummaan hawaasa idil addunyaa gaanfa Afrikaatti nageenya akka mirkanaa'uuf walabummaa fi birmadummaan daangaa Itoophiyaa akka kabajamuuf mootummaa Eertiriyaa irratti dhiibbaan akka taasifamu waamicha dhiyeesseera. mootummaan Eertiriyaa gama isaatiin ibsaa waxabajjii 26 2025 baaseen xalayaa mootummaan Itoophiyaa barreesse dogongoraa baratamedha jechuun haaleera. Duulli dippiloomaasii kun hawaasa idil addunyaa dogoggorsuu fi kanaanis tarkaanfii waraanaa isaa kan yeroo dheeraaf uummata wal nyaachisaa ture irratti deeggarsa argachuu kan kaayyeffate jechuun himateera. Ibsichi dhugaan jiru garuu paartiin amma Itoophiyaa bulchaa jiru badhaadhinni buufataalee doonii Eertiriyaa karaa seeraanis yoo ta'e barbaachisaa ta'ee argame tarkaanfii waraanaa fudhachuun waggoota lamaan darban ibsa itti gaafatamummaa hin qabnee fi doorsisa waraanaa keessaa galaa jiraachuu isaati jedha. Mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa bitachuu irratti bobba'ee jira jechuudhaanis Eertiriyaan himataa jirti. Ibsi mootummaa Eertiriyaa kun kan bahe wayita aangaa'onni Eertiriyaa fi Itoophiyaa wal irratti xiyyeeffachuun dubbii walitti deddeebisaa jiranittidha. Pireezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii caamsaa darbe keessaa waggaa 34ffaa guyyaa walabummaa Eertiriyaa haasaa wayita taasisan mootummaa Itoophiyaa fi paartii amma aangoo farkaa qabu badhaadhina kallattiidhaan himataniiru. Xumuruma ji'a caamsaa keessaa mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kan kennan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Geediyoon Ximootiyoos mootummaan Itoophiyaa mootummaa Eertiriyaa waliin waraana jechootaa yookaan jechootaa wal qoccoluu keessaa hin seenne jedhanii turan. Muddamni Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduutti hammaachaa dhufus waliigaltee bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifame hordofee banamuun deebee kan cufame daangaan Zaalambassaa gama naannoo Tigraay jiruu fi daandii Warraamaa torbee darbee banamaniiru. Daangaan kunneen kan banaman biyyoota lameen irraa ifatti deeggarsi otoo hin taasifamin sochii rogeeyyii fi bakka buutonni naannawaa kanaa taasisaniin akka ta'e ibsamee jira. Mootummaan Eertiriyaa fi naannoon Tigraay waan kanarraa mormii akka hin qabnes ibsameera. Daangaawwan kunneen banamuu ilaalchisee hanga ammaatti mootummaan federaalaa Itoophiyaa ibsa kennee hin qabu. Gama biraatiin ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Aishaa Mohammad kanneen afaan guutanii biyya jedhanii waamuuf nama rakkisu hundi haala kanaan Itoophiyaatti dubbachuuf yaaluun waan hin baratamne akka ta'e beekna jechuudhaan haala yeroo irratti dhimma mootummaa Eertiriyaa wajjin jiru irratti dubbataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa qaamolee gorsaa duubaa kennamuun miira lafaa kaanii as ba'anii deebii kennuuf kan qophaa'e mitis jedhan. Qaamolee gorsa duubaa kennamuun oofaman jedhaniin kunneen maqaa sineerre. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa Aishaa Mohammad ergaa pireezidaantiin Eertiriyaa guyyaa walabummaa biyyi isaanii irratti dhimma Itoophiyaa irratti dubbatanii torbee tokko boodadhaa yaada kan kennan. Dubbiin pireezidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii dhimma Itoophiyaa irratti dubbatan falmii guddaa kaases tureera. Waraana hedduu eegaluuf jecha meeshaalee waraanaa fi teekinooloojiiwwan waraanaa argachuun hojiin saffisaan hojjetamu akkasumas cinaa goranii dhaadachuu fi loltoota qopheessaa jiraachuu agarsiifachuu hunduu argaa jirra jechuudhaan galmeeffataa jirra jedhan pireezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii. Haa ta'utii kana dubbatanii torbanootaan booda Eertiriyaan amma humna waraanaa jabeeffachaa jiraachuu fi waraanni ishee eeggataa jedhamu qophaa'ee akka jirus ibsamaa jira. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa qaamolee waa'ee Itoophiyaa dubbataniiru jedhan wayita ibsan ofiifuu biyya jedhanii waamuun kan nama rakkisu uummanni kan sodaadhaan ukkaanfamee jala jiraatu carraa argatanii kan uummanni gadhiisee keessaa ba'udha jedhan. Haala kanaan waa'ee Itoophiyaa dubbachuun yookaan dubbachuuf yaaluun amala isaanii baratamaa akka ta'es ni beekna jechuudhaan miiraan dubbataniiru. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa aadde Aishaa Mohammad raayyaan yeroo ammaa ijaaramaa jiru akka isaan yaadan ollaa kana ganda kana kan gorsa isaaniitiin lafaa kaanii gorsa isaanii rafan humnoota xixiqqoof kan gurmaa'e mitis jedhan. Raayyaan ittisaa qaamolee herreegaa dogoggoraan dachee Itoophiyaa dantaa biyyaalessummaa fi birmadummaa ishee sarbuuf yaalan kamiyyuu qolachuuf haala amansiisaa ta'een kan ijaaramedha jedhanii jiru. Taateewwan xixiqqoo mana keenya keessatti asiif achi mudataniif milishaan ollaayyuu gaadha jedhan ministeerri ittisaa Itoophiyaa. Hojiin haaromsaa waggoottan darban keessa humna ittisaa irratti hojjetamaa ture kan eeraan qondaalli raayyaa ittisaa Itoophiyaa kun haalli amma jiru haalli idil addunyaa mataan isaa
qophii waan barbaaduuf caasaalee fi gurmaa'insi kanaan dura hin turre uumamaniiru jedhan addee Aishaa Muhammad. Waaqayyoo biyyoota lamaaniif gaanfa Afrikaatiif darbees addunyaa keenyaaf nagaa irraa hafaa fi tasgabbii guddaa nuuf haa kennu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawanii yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan miidiyaa keenyarraa biyya keenyaa fi addunyaa keenya ilaallatan guyyaatti si'a 3 darbees si'a 2 yeroo dhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf sin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo haaraadhaan hanga deebinee wal arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.